Baik kapan? Lagi kerja ni. Suami dah, wajib film lagi warga. Namun, moji dia tuju, moji apa yang ada? Ekejina, siapa bas, dua kali pun, aku cuma tu sahaja. Berani kau kena ni? Wajib film tuju, kamu, wajib orang sana dia. Zaman apa? Labsi mootummaan Waaqayyoon dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gara Waaqayyootti deebi'aa. Bantuun mootummaa Waaqayyoo cuftuun mootummaa Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofa. Namni hundinuu gara Waaqayyootti haa deebi'u. Mootonni gurguddoonni gara Kiristoositti deebi'aa. Gooftaan Yesuus hin dhufa. Gara isaan torri deebi'an gamoon gamoorratti dhaabbatee nafu wanta tajaa mul'atu hundinuu darba. Bara baraan dhaabbatee kan hafu mootummaa Waaqayyoo qofaadha. Kanaaf gara Kiristoositti deebi'aa. Yesuus hin dhufa. Mana lagi? Sama dia tu motif bagaimana lagi? Udah
Odeeffannoo bakka kana ture. Yaa mootii namni odeeffannoo nuu kennu balbala kana dura dhaabachaa jira. Ulaa seenanii Nani sodaadhinaan oole jecha. Ol galchi. ol agalan ol dabarsaa. Malee Yamoti waggaa kumamoy ela yamoti oduu haaraa dhageeffate innis immoo isin alatti mootii biraaf sagadaa jiru. kana jechuun odeeffannoo tatamee dhagaa waraanni kun odeeffannoo dhagee qabu amma tattamaan waraana waan kanaa jechuun yeroo inni qabaman na duratti dhiyaachuu Ajajamalee yaa mootii tokko tokko na si funaana. Maaliif keenya bahuu kan dhaabbattu? Otoo isinii baatanii bakka keessa deemanii mootii biraa deemisi. Namoota kana adabatti gootu. Kanaaf bakka argitanii ree qabna fayyadamtanii humna qabna fayyadamtanii fuula mootii akkasii dhiyeessanii isiniif kenname. Kanarratti maatii gaaffisu ta'u jira. Tole kallattii jira shitika. Adeemaa lafa kana. Waaqayyo akkasitti tokkicha nama isaa kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo kan isatti amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee aduuf miti. Namni Yesuus Kiristoositti amanu jireenya bara baraa qaba. Gara Yesuus Kiristoositti deebi'a. Yesuus Kiristoos baay'ee sin jaallata. Sababii sin jaallatuuf tokkicha nama isaa Waaqayyo dabarsee isiniif kenne Yesuus Kiristoos lubbuu nuuf kennuudhaan Waaqayyo baay'ee sin jaallata godhee gara isaatti deebi'a. Waaqayyo sin jaallata. Waaqayyo sin jaallata. Namni daalacha kun malee baay'ee sagoota mootiitti dhiyeessa. Yaa mootii akkuma isin dubbattan ishee jira. Yaadaniiru. Kasi mee jireenya akka ta'e Wangeela mootummaa Waaqayyooti. Jireenya kennama. kana jechuun maal akka fakkaatisa jiru. Utuu sababa nyaachisaa jiru, obaasaa jiru. Mootiin nama eenyu dhalatee kana tattamaan fuudhaa mana ilaatti kan ishee galbadhaa hojjetaa gaddataa. jajamaadha yaa mootii. Jajjabootadha. Ol koottaa. Kaasa lafaati. Butaa keessaa darbadha lafa gidiraa sanatti. Mootii kabraalee laftuu waan seeraa kun
sittirate fuula gurraacha akkasitti kan isin fuula fuula dhaabbattan koshorotu sittirate yeroo baay'ee chee olkataa soo akkati lafa gidiraa sanatti jettuni baay'ina naasofsiisinaa ati tokko siniif deebi'ee jira namoonni suni hamma nuti irratti ka'aa jiru ittuu caala lafa qabachaa jiru akka isaan lafa irraa ka'anitti akkuma isin haasa'e waan fayyadamtanii namoota kan tokko tokkoon akkasiin dhiyeessitan ammas ija jabinaa ciminaa ta'e ayisitti kenname wanti gaaffisittee jira adeema sagalee misraachoo dhagaa dhaggeeffadhaa furii biyya lafaa Yesuus Kiristoos mul'ateera Addaamiin duraa jireenya nu kennuu hin dandeenye Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa nu kenne waliin duukaawudha dhagaa dhaggeeffadhaa Yesuus Kiristoos cubbuu keenyatti fuudhuudhaaf akka yeroo hundaa ta'uudhaan tokkicha mannimamee anganaa kanaa dikkiidha Yesuus Kiristoos inni jireenya ta'e gara biyya lafaa dhufeera koottaa gara isaa ilaalaa fayyisu karaa gara abbaatti dhiyeessu karaa gara jireenyaatti dhiyeessu isaan malee hin jiru. Ilaa fayyisaa biyya lafaa mul'ateera Yesuus Kiristoos jiraadhaan inni cubbuu keessanitti isin furu inni gara jireenyaatti isin geessu koottaa gara isaa inni gidiraa biyya lafaatti isin fura Yesuus Kiristoos jireenya Yesuus Kiristoos kana Yesuus Kiristoos fayyisaadhe Adeemni duukaa. Dhaabbadha. Ani kanan jedhu garuu yeroo torbaa yeroo duraa sana kenne sana akkan taane sodaadheera. Naan jettuun isinoo. Lafarraa fixaadhe garuu ittuu caala lafa qabachaa jiru. Kana maali fuula mootiin Yesuumaa barbaachise daddarbadhaan ol gadi xaxaa gadi darbadha labsanii. Waan gurraacha kana jireenya keessa isaatu jireenya jira gurraacha miti maal qabdi? Otoo qabaattee maa deemtee iyyiti? Burkus loltoota kana jabinni keessan akka biiftuu ganamaatti calaqqisaa jira. Natu haasaa miti kana hojii keessatti dhugaa isiniif ba'a. Ittuu caala akka beekamutti ittuu caala jabina akka ta'utti ammallee akka isaan hafan odeeffannoo nu ga'ee jira. Yoo dandeessan buddeetti gogsu. Hin dadhaba maqaanaa garuu kan nu dadhabamus immoo hin jiru. Namni akkasiis immoo of keessaa hin qabu. Kanaaf bakka argitanitti ammallee jabaadhaati. Dhidhiita isin nama kunuunsaa fidaa tokko isin argaa jirutti. Dhidhiitaa fidaas kunuunsaa yoo jedhu koo afaan qabachiif fidisi. Dirree kanaan kunuunsaa. Miilla kanaan kunuunsaa. Ilaa sagooba fakkaatu kanaan kunuunsaa. Hin dhagaa'amu ture.
Tole, kallattii deemaa gaaffii waan tolseetaa jira? Adeema. Dhaggeeffadhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Guyyaan sodaachisaan tokko dhufuuf jira. Guyyaatti biiftuun dhaabattuun nuyuu dhufuuf jira. Qalbii keessan geeddaradhaa. Beelli yoo natti hammaates, dadhabbii yoo natti hammaates, aduun saafaas yoo na gubes, dubbii dhugaa kana lallabuun dhiisu. Imaana abbaan jiraate, imaana abbaan kona jiraate, kana dhugaa ba'uudhaaf yoomiyyuu dubatti hin deebi'u. Abaabiliin keenya nyaatamaannaa waaqarraa harcee nyaatanii garuu moo hin du'anii. Nyaanni inni waaqarraa ergamu garuu akkas miti. Dhagahaa, dhaggeeffadhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Iddoo tabba kanaatti ol ba'ee dubbii dhugaa kana lallabuun narra jiraata. Waa'ee Masiisa dhufuuf jiru dhagahaa. Yesuus jaallata. Yaa Abbaa, waan godhan hin beekan isaaniif dhiisi. Waan godhan hin beekan. Kanan jedhani kabajamaatu manaati fuula kana gidduu kana akkuma sila haase kun baddu ba'eereeyyu Yesuus si jaallata. akka caala baddu ba'utti Si jaallachuu isaas immoo tokkicha ilma isaa ergee biyya lafaa du'a bara baraa jalaa hambiseera. Kanaafuu gara dhugichaatti deebi'aa. efeemi kana cufi namicho ta'uu baanaan dhaabaa hin jirre gabbata dalamsa kanatti wanta fuula koo irratti asii ol taasa kaasaa fuula koo irratti deemaa fuula Obboleessi isaa miti kunis diraan seeraan agarsiisu. Dubbii dhugaa takka gurraacha takka diimaa baattee waa'ee keessanii keessi koo akka biyyaa kana gurraachee Wow, waan ajaa'ibaati. Maaltu nutti dhufaa jira? Waan nutti dhufaa? Jarri kun nuun beekanii wayyaa akka galaanaa baay'atanii kan namootni masaabii maali kuni? Dhugumayyuu anaan ribalaalaa baay'ee na sodaachisaa. Yeroo itti shimmeedhaatti darbisa. Yaa'ee gootota akka beekanitti murtoo kennuu qaba. Yoo murtoo ittiin kennu sabni kamillee duukaa qabuun deemuu dhiisuu danda'u. Ta'uu qaba malee. Kanaan jedhu waraanni kun jaarootitti shimmeedhaatti gadi darbatan sana tokko tokkoon fuula goleessaa murtoo isaaf ta'uun kenna. Jamaala yaa mootii jajjaboo sanadha dubbii tokko si kennitee jira namoota tokko tokko fuutanii lafa gidiraa isaatti darbattan
yerootti wanta isaan madaan argatan ga'ee jiru. Kanaaf tokko qabdanii akkasiin fuula mootitti dhiyeessitan amma ajajni isiniif kenname kanarratti wanti fantaanii jira. Kana sumaan jabeessin isinitti namtittiin gola sana jirtu ishee isiniifis naasis gaarii yaadaa jirtu akka ilaalaa jirtu baay'ee tattaafachaa ganni darbachuu dandeessi naasisaa namtittii naasisaatiin ajaja keessan ciminaan raawwadha. Isheen laabbaaf duuguun kai. Hayyoo keenya sana barbaachisa. Tokki duugaa. Jireen duris elaborate filannoo kana qabdi. Har'a yoo malatti irratti qabatee hin ta'u taanaan wantoota salphaa barsiisa hin barsiisin asiin jennaan diddanii turte. Isin Yesus jetani mootii na caalchu. Yamooti ani barsiisa kana siruma dhabuu hin danda'u. Mootummaa irratti dhaabbatee dhabu gamoo irratti dhaabbatee dhabu hunduu darbuuf jira. Du'a yoo ta'e hamma lubbuutti taanaan na wareegama. Kun hamma baraa hamma barootaatti hin jiraata. Gara isaatti deebi'a ani gara sirumaa hin kennu. Cuubi! Afaan qabaataniif gad darbatu miti. Sassaabame. Ta'uu baanaan waan deebisna. Waa tokko bichaara innis yookaan barsiisa kana jettee si qabeeraata. Hin ta'u taanaan rasaasa tokkoon ciwachuuf jira. Ani barsiisa kana galu. Rasaasa tokkoon afaan namatti duuti bu'aa keenya. Ittiin gara mirga keenyaa deema. Kana baasaa suuraa. Ini sekali pi, ini asal dalam sitti masendra, langsung ke keluaran kota Lodi. Nanti masih ajaran itu di buah kenya jangan zaman. Doa saudara saya kembali di dalam pakai yang ada. Hari itu dia. Itu yang benar. Nama kita pada di mana? Wali sama lagi ni. Kalau lagi. Kalau dia nak kerja. Oh, nak kes. Kota kan? Kalau tak kau kes berbat. Nasi berapa? Kita kalau sudah jauh. Hingga kes itu, gaji itu nama kami itu orang ini. Apa? Tunggu. Gooftaa Yesuus hafuura koo fudhadhu. Nama. Gooftaa Yesuus hin beekan isaanii dhiisi. Sari. Asgana
Maal fajajjat? Hojii seeraan hin hojjetin. Jara sana lamaan hafanii gadi nuu baasi. Waa walaayittis wayii. Okay. Bakti. Ilmeenji lafa naasin bitu taana. Waa duuba. Adeema. Agak kok bilang kota? Adi mau sekolah ini kalah bos di sini. Soalnya di sini, kota. Kafura masuk di sini. Mal kuno situ, gadar mana banget? Jireenyi kunooti, du'is kunooti. Filannoon kana baati. Bakki turaasi. Ofiiyyuu duuteetti wayyaa duratti wayi kana jibatti moortanii niluma bitu maaliif kan ofii ishee duuteef cubbuu kana barbaada. Argitaa buleessa keessa deeju. Wayyoo! Wayyoo buleessa koo! Kana jechuun anta kitee bitaa jecha sirraa barbaada. Yookaan barsiisaa jettan sirra ejjitee si gaheera. Kanattuu taanaan akka obboleessa keessee dubara carraa nama kana keessaa ta'uu filadhu. Daawwotii bara dhugumaan iyyuu barsiisni kun utuu jireenya namaa kenna ta'e Yesuus kun utuu jireenya namaa kenna ta'e kan itti qullaa deemnee kan itti miila qullaa deemnee uffata malee dhaadnee beelofnee dheebonnee daawwotii waan si jettan kun hin ta'a illee jedhee galee ganii ni ganii naa tokko wayyoo. Eessaa sote? Abbaan keenya itti laata. Gotoota Wayyoo. nama kana bakka gaarii kennaafi hojii gaarii ta'e fuula hojii argatee baasaa bakka gaarii kennaafi. Dole. Kan carroomte. Iddoo boonsaa argatteettama. Baay'ee rakkadhe. Gammadi jira bohaariiti. Bakka lafna. Kunis siif geeddarama. Bakka kanatu. Dhageessanii xumurri ta'uuf jira. Qandeen tokko kan hafe nan beeka. Nama sana qabaatii fuula mootitti dhiyeessa. Kan gaaffii sitti ta'e jira. Tokkollee hin jiru. Dubbattooti. Lakki. Godaa sana deeman ga'a. Membaca boleh apa? Boleh des. Kubisan. Yes, sila ya moti. Pakai tu lah. Bentar ni sih. Karena cincang, saya bisa cukup setiap berisi dengan cinta bisa baik. Karena tu kotor, karena si lagi, karena tu tanah, hari kita boleh sekali saja itu. Wayo aku. Matan. Kasa. Hey. Ribaina. Hari kalian jeru. Yo ina. Daawwotii ani waa'ee boleessa godhaaf
gaaffii tokko qabu. Inni abbaa isaa isa waaqa gadi mirga abbaa isaa illee waan ta'eedhaaf. Mirga abbaa isaa illee waan ta'eedhaaf. Wanti abbaa isaa illee waan ta'eedhaaf waaqessa tokko hin gaaffii qaba. Adi kana deemu koi sila o baachuna nebe gataa tayyaarde akka bisinesi sila ne namni kun. Mana koi ne namni. Kan otu Yarang bagisi Ata yarang ko Isa mo na Kula mo na ito Kita ba ba sila Kadara jitri Sigane renjo tuyote Ho, humi na dufeera. Ani yomi yugan. Karaa jireenya Yesuus qofa. Warri mana keessa jiraatan gurguraadha. Maqaan fayyisuu danda'u, humna hojjechuu danda'u kan duwwaa. Gara dubbichaatti deebi'a. Gara dubbichaatti deebi'a. Amma yeroo beekamadha. Haleluuyaa. Dubbii duwwaa kan hin jiru. Dubbatee ni deema. Hinaasa deemala. Oolchuu hojii waan inni itti amanee jiru hina oolchaa jedhee. Gurgurtoonni hunduu gufuu jiru. Mootummaan biyya lafaa hundumtuu darbuuf jira. Kan hin darbine humna Waaqayyo qofaadha. Kan hin darbine humna Waaqayyo qofaadha. Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Yesus ayana ini pokoknya dubbi lupakan ingkani ini pokoknya mereka bahasa Jawa Barat kananas utama mootummaa keessatti wanta ajaa'ibaa hojjetamee kontilamee dhugicha hin lallabna. Not all you don't think, never forget. Moti yang tadi sesuai satu moti motor. Karena wakilnya kanan hukumati fudhachuu barbaadu waaqayyotti deebi'uu barbaadu kaachaa keessa ol kaafata har'asi mootummaa waaqayyootiin amanataniitu ameen. Ameen. Yeah.
Thank you.